Mucatti maantu maaluma taatee turti. Bilbilan kaastu maalumaaf turte har'eessuma dheete. Bilbilas maalumaaf hin kaa'amu. Hanga sa'aa kana guutuu ala turte maaloo gochuu deemte. Sihi dhuftee awus maali gaa salaamtaalee namni jalaan takka baltu maal agarta? maali fuulli kee? Maal ta'e fuulli kiyya? Suma moo nama biraati? Eenyu? Maal nama biraati ta'uu na dhufe anuma haa maal namoonni laalte? Jaartii teessuma kan turedha. Tapharaa turte. Wayi rabbi ta'ee deessi haa godhu bira. Ifi fuudha dhabeetiin fuula jijjiirraa jedhamu. fuula maal jijjiirraa? Eessa oolteeru? Mana koofeeraa dhaqeetiin ta'a. Fuula kee eessa goote kan duraanii? Akkamiin godhe fuulli kiyya maal ta'e kanuma duraanii jira? Fuulli kan kikaadhaa ka biraati. Sakalee dheengadda duraanaa waliin ture ka biraati. Jaarsumatti himaate na biraati. Arra fuula koofeera dhaqeetiin waa hedduu dibadhee kan itti bareechuu hin bareedne irra duraanii irra bareedduu ta'eetiin ture waan ta'eef. Akkas jedhanii bareedeeyu. Waan nu fakkaattu bara soofa argite. Waayi daawwitiin ilaala. Ilaalin atuu rifatteetiin daawwitii caccabsita. Anka jedhu eessatti waan akkanaa kana akkatti teessisee dhufte moo? Namatti ganna qabu. Maaluma akkansi godhe? Maatu kana ijoolletti maali walii wacaa walitti jiraa hunda siin jeeqani. Dhaqee raanumee hawaasaa walii wacan kan. Maal su galchila? Haa akkamiin ollaa kenna kanatti akkanatti waceetiin maal taata namni namaan jedhu namni yaada namni yoo namni waa rakkate nama gaafata isaan osoo nu wajjin isaan nu gaafata ollaa biraa qabna dhaqee laala malee. Doolaara 50 baasee doolaara 50 siifadhee dhufe waan agartu kana. Doolaara 50 ofirra gannisee dhufeetta? Eenyu akkanis godhe? Eenyu kana na godhe mana koofeeraa dhaqee naa dalagan kaa fuula akkattiin bareedu arra. Mana koofeeraa rifeensa bakka itti dalagan? Bakka rifeensaa fi waa hedduu fuulaas waa hundatti dalagan dhaqeetiin doolaara 50 kafalee akkasitti dalagadhee. Doolaara 50 akkana godhee? Booda buqqistee keettamu? Waan dhiqattee sirraa ba'umu? Maali kun? Wayi ati maal taate isaarra maali gaafiin akkana? Harcee fi zayitiin akkasii laqatu hundi maali jedhaa? Harcee fi zayitii maali? Harceen addaatti ni mul'atu. Waan akka booraa kunii fi diimaa kun fakkaatu zayitii fakkaata. Waan barbaree faallee of keessaa qaba. Distii waxii itti dalagan keessa si waasamu akkamitti godhan doolaara 50 fitti. Ati illee namni jaarsitteetu maal nabira mataa qorii gootatin jetteetu mana bira teettee mataa dhaabdee osoo jaarsa akka nama jaarsa na bira teettee. Maal? Kun jaarti sa'eetii deemteeti doolaara 50 baaftee. Makeup check-up yeroo fuula si dibattee addeeffattee bareeffattee deemte. Ati guyyuu baasiriin birrii kudhan na bituu malee waan biraan beektu. Mee fuula kee kan ilaali quuncee kobootaa biyyaa fakkaate ati maaliif iyyaan nagdee kana baasitti waan dhalaalee guyyuu dibatti sana guyyaa takkitti illee dibadhee beeku maaliif naa billee si jeemaa kadhistee na laalta. Kamiin baan? Waan jaartiin si dibattu san asii bulee asiin gurraacha kunnina adi kun diima jalli kun gurraacha ammas kana guutuu akkana akka isinitti maaliif na hedduu burreessinee maaliif karabaatiin na babbareechinee sin jaala. Isin akkasi buburrattee babbareeddatanii magaalaa keessa deemtee ani immoo daalachoomee akkanatti harree biyyaa fakkaadhatti niin deemati maaliif na baay'aan baasiriin itti naa bittu sanuu asliin tarakasaa naa bitta akkanatti qaqqaamee nama dura deeman dhala moo dhiira jiru namni jee maqaan akkas hin jiru namni akkanatti qoshaashatti na laala. Akka dhalaa waa dibatuun beekuun kotteettuu iyyuu takka waa dibadheen beekuun. Qalamii jedhan sanuu qalamii kottee jechuu dhagaye malee ka didaara dibatan malee ka kottee gadi jechuu argee beeku maaliif naa billi akka namatti. Mee dhaqi jaartii si ilaali akka isin akka itti bare akka inni si babbareechi doolaara 50 itti baase. Doolaara 50? Qalamii maa jechuun? Eegaa ati callisiituu leeyina bira taa'e waan takkitti naan bittu hamati jaarsi jedhee si bira taa'uuf wallaayee nummaa. Mee dhaqi si ilaali kottu akka namni jaartii fi itti babbareechi deemii ilaali kottu. Arra tabira borta bira fakkaatee diddibataa yoo arra si agarte bornaa bira si fakkaatu istaanis akkasuma. Ati maaliif akkasii sana taaree akka sa'idii kana maaliif hin taane? Ati illee uffata qaqayyarattee nama biroo fakkaatu? Uffanni fuula nama jijjiira. Daruurii akka jalaa qalamii dibachuu feeta? Eegaa. Emiin sunuu bar fuula irraa deemu qaba sirraan deemu. Maaliif siin ta'uuchuu barbaadatti akkamitti narraan deemne akkamitti dhageetteeti? Nama fuula xiqqishuutu dibata qalamii. Nama irraan deemne jira dhageette eessaa dhageette waan akkana fuuli kee guddaadha gaara fakkaata fokkataachuu barbaaddati. Ani akkas jechuun barbaanne xiqqoo fuuli kee bal'aadhaaf hin furdataaf jedha. Uumamni keetuun bareedaa jaartiiti. Ati waa takkaan dibati. Baaziliinii sanuu ganama malee guyyaa biroon dibate jaalaa dhumte. Kunis jaalamteetu garaa si nyaattati birrii kunis fuuli gadatte. Dhaqii fi jaartii sa'idii deemiidhaan. Yookaan yoo akka jaartii fi kunuunsanitti yoo kunuunsu baas jaarsa jedhee si bira taa'u naguma si bira taa'u jira bara jaarsa wayii kijuu miti waan sila jaarsa nama goota akka illee naan goota. Dhiira yuusiin jedhan. Maal dhiirummaa kiyya qalamii kanaan beekta? Yammee akkasitti argisiise dhiirummaa kiyya. Asitti argisiisan jiru.
dhiirummaa sitti lama halkanii sangaa beekta dhiirummaa jechuun waan silaa dhalaa barbaachisaa dhiirti biraa dhalaa gotu guutuu naa godhu qabdi yeroo san dhiirummaan akkanatti mul'attu. An dhiirummaa sanoo beekaa dubartoonni fuudheef wantuma san beeka malee waan biroo. Dubbiin isii asii dubbii takka lama natti hin godhin iddoo bakka jaarsi isaa jistu laalee deemi. Mee tole uumaati akkatti ilaaltee jajju kana dhaqee ilaalee dhufa ta'a. Homaa keessa jirtu daatiin kun. Jaartii namaa akkanatti waan meeqa bibbitee fi babbareechee har'allee borullee akkana jiraatu sin jetteetu waan teettee anuma eeguu qabu. Doolaara 50 kafaleetiin haati harceettee maqaa balleessitu kana diimaa kanaas gurraacha kanaas waan hunda fakkaatu akka naa dibanii dhufe harceettee balleessita daqiiqaadha harceen. Baree jaartii biyya maaluma akkana si godhe. Dubbiin akkasiidha. Osoo doolaara 50 nan baasisiisin riyaala 5 waan godhuuf natu beeka. Waan godhuuf natu beeka. An kan jedhu kanuma baate. Angka jedhu. Ana irraan bareedu an bararra inni bareede jedhin gammachuu. Ka bareedu sageetii dhiisme. Anka jedhu doolaara 50 guutuun osoo harcee san achitti fuula sageetii sanatti irratti fixee kana osoo nuu bitte kumtaala tokko nuu bitte kiiloo 50. Kiiloo 50. Kiiloo 50 nuu bitte kumsii guyyaa meeqa qixxaa guyyaa meeqa nu dhoofte na dhagaye. Ammallee moo haga harcee hagatti tanaati fuula xiqqishoo akka nagee tapha harcee kan dibachuun haga achi dhaqxee doolaara 50 baastu. Suuqii waan marti as ta'ullaati ennaa sana osoo dhaqxee harcee daqiiqaa harcee kiiloo takka doolaara lamaan bitte kiiloo lama bitatta. Harcee adii diimtullee osoo bitte kiiloo lama ni bitatta. Osoo doolaara 50 bitin doolaara 4 qofaan harcee kiiloo diimaa fi adiillee bitatte jechuudha. Achi booda asumatti ofi gannatti akkasi gabbaata harcee jaalatti. Wai harceen ati ammeettu kun seen mana koofeeraa san dhaqee doolaara 50 san kafale akkattiin booneen seera akkanatti akkana tottolchanii babbareechanii akkas godhanii hin babbareechanii gamana si qabanii harkaan si qaqqabatanii akkana si uffisanii akkas si uffisanii babbareetti tottolchanii akkana nu godhanii nu tajaajilanii waan babbareedaan taan gamanaan nu qabdee taan gamanaan nu qabdee taan gamanaan diimaa taan gamanaan gurraacha taan gamanaan adii nu diddi malee akkanumatti harcee fuulanii ukkaamsanii. Wanni koofeer dhanii doolaara 50 kafalu boonneeti kana kursiirra ta'e jala. Maal cinqiree jaartiti? Maal nu balleessi? Harcee akkuma sin jedhan kiiloo lamaa ni bitta. Adis ni bitta. Diimtus ni bitta. Gurraacha barbaaddu kanallee. Kasalli ni jira. Ammallee diimaa feetu kanallee. Shaxxaan ni jirti. Ati kiiloo bittee fiddee baalti naannetti. Haraan ni jirti maxxanaa dhaabataa sun. Ani isaan tuttuqeetti akkatti salphumatti daqiiqa siidibee si fixaa. Ani haraa san argitee akkatti dhaabatanii manaan xara dusan daqiiqaa takkitti akkana godhee akkatti osoo si dhibe bakka akkatti dibataa beekta. Maaluma achi sa'a san guutuu achi fixee dadhabdee sillee gamaa gaman si sukkuumanii si dadhabsanii haraa san osoo akkana si godhan bakka itti si dibaate. Maaluma gochuu doolaara 50 guutuu. Harma ajaa'iba qabda. Maxaragaan fuuteeti maxaragaan fuula na dibdaati. Eegaa. Maxaraga fuula kiyya foon fuulatti taphatanii moo simintoo jarri maal si diban? Jarri waan nama dibanii waan babbareedduu lallaaftu takkaa jirara. Ispoonjii. Ispoonjii babbareedduu lallaaftuu takkaa la gisa kan si qabatu. Ispoonjii lamaa cinqamtanii. Ani kalee haati meeshaan dhiitu ispoonjii si bitame. Isuma san isallee si dibuu hin danda'a. Ispoonjii qofaayyuu miti. Shiboollee ni jira mika meeshaan dhiitu sun. Saniin na didda. Walitti osoo isaanii si dibe. Ajaa'iba si bareeda jiru. Ati kun ajaa'iba bittee. Atiin duruu ajaa'ibaati. Amma qalli taphanis. Doolaara 50 akka ittiin gosuun ka'ee nuti. Kiyya mokeeti. Doolaara 50. Doolaara. Ka akkatti fuula kan harcee itti neessisee fidde kun. Doolaara 50 harcee kumsi qixxaa guyyaa meeqaa nu dalagu. Ati fuula keetti raffitee dhufti. Ka'ee nuti isin jala kiyya mokan keebbaasti isin jala. Aadaa budaaltiin jira. Keetii fi biyya ta'u. Duuba eessa laata yeroo fuutee baatu eessaa fuutee isin jala. Biyya lakkee. Keeti. Alhamdulillah. Rabbi si baasee bagaa kan kee ta'e. Osoo qiyyatti osoo har'a. Doolaara 50 sun tiyya taate. Miila isaatti lamaan qabee. Harcee san siibitee harcee feetami akkatti baaldii kumtaala harcee keessa kasi ka'ee keessa si baasisa. Daatu feetami. Burraa'u feetami. Na dhageetta. Burraa'u uffata jedhana. Fuula. Koo fuuluma aadaatu feetami. Akka feetetti bareedu feetami. Ka isii caalu qaduraa dhibba bitee si dhufu. Kaawwatu naaf itti deebi'amu. Kana jecha yaadee. Atummaan namummaa walqixxee godhi malee waan biraa uumaa sirna fedhu. Si caalchisa isii si caalchisa. Nama walqixxee maal isii ol taata. Isiin hin da'uun hin daddalacheettee waan guyyuu dibattu. In daddalacha takuma ati waan takku dibattee hin beekneef amma yoo ka duraa dhibbaa sii bite adi faranjii taate jima sanuu caalte faranjimmaan sunuu sitti naaf. Ayyaa anumaa biti mi'atu hundaafuu anumaa biti. Kanaa jecha yaadee amma sii biteeru
amma bitee si bida. Ayyee bida tottolfadhuuti. Xurii irra jiru saamunaa dhiqadhuuti. Na eegi itti diba. Hatta na dhageetan. Ati harkaan qabattu na sii diba. Diddibee si babbareecheetuma mufaajaa godhee si argisiisa. Ayaa adda fidee mingaa. Ewa. Nuka deenu wanni yeroo humna inni nama babbareechine. Magodhaaf mi addaa sama feetimi kanaan gixxin godhee addeessa maxaragaa fide maxaraga mu maaliin dibanii ispoonjii moo maxaragaan dibanii maaliin dibatti jedhee mana sandaa qoomee ispoonjii fi maxaraga illee dibalachuun garuu isiin arginaan na beeyti arguun qabu amma fidee dhufu isillee ija hidhee fiduu qaba akkasiin arginatti bareeduutiin Sibi deh. Mendri mah tuh tekan. Hai, pagoda mire bitu deh. Udah ada tisu pernah deme berbalik kali sibi. Merah di kok. Merah kaya ta. An ogum malle cuma pada deh. Jangan rabi tera. Amma dah. Atin al kali jatan tiap kali mufaja sih korang. Atin flalu kabdu. Si dibe, si totolje, si bare. Cek ese. Eka saya cuma tahu tu kesat. Bare dua tanah apa. Ayah tuh reka. Aku mau gotu kori. Anu bare cuma cuma sana calci sih. Sani rakyatı miti munancı çalacak. İyi çalacak. Farancı çalacak senin ne? Farancı yok erkek tarafı sitti ne yaptın? Ati tu akam takat adat jet. Jadi isin abasha. Meda tefika. Dafi mi aku bakkarat mata kanat ne yaptı kori ka. Dafi. La. Yakiyat kap. Kat. Sürüsü tolça. Bariyet mal fakat. Mushurra sigor. Mushurra farancı sigor. Mushurra farancı. Mushurra sinja. Kau mana jalan kepai? Olga. Kau makan apa? Aje. Kau batam. Kau bilang gini. Ini cukup jadi. Tahu? Mana ni bang? Ya jar titi akka titi bareeddu. Ati malee sikulata sikita. Amar kamu kamu mesti kasih. Abet. Di bareeda jadi. Faranji sih pakai. Faranji. Faranji mau makan dulu. Sikit sikulata. Aku udah kena gawa defrek pakai. Malah udah kena. Sponge dan nama korok-korok sponge itu lebih berbeda. Oh iya, Jerman aja nih kamu cium jimbur kurang kanan jibi nanya nih. Sponge kayak ada rasa kata. Hai, akada itu di mana udah pada itu bebas. Atuan awal malah dibaca yang kanan tuh dibaca ini. Waktu pak. Amma nanya kita. Nyano ijati di punya ini karena sini bang. Ijatan tempat itu Surabaya. Agak mas tahu di mana itu ijatan di mana. Lu asli jaman nanti sini bang. Impana tuh enggak kata. Impana tuh tapi itu mana tuh guys. Si kakak dah tidak itu beneran nanti TV guys. Dulu fadu sinjara nah, nara kita. Aduh kasih balik tuh sinjara nih. Dulu sen nama tekat situ si balik. Lu aja mana temen tau fake. Isan aduh kasih tiba tadi. Dulu kan? Berarti saya aduh kasih tiba teh. Ya. Aduh lihat aku waktu tuan tuan nama bang ada di sini kan. Impana di ni jatah. Wah, dah akan beri tiga tinggi ya. Makan salle makeup ini anjir enggak apa aja. Kasih sudah kayak makeup mau cek kayak itu. Kajaran sih. Unika Faranji di batu mana? Awasan. Gaya masih bare. Sponge mangku di mana nanti teh. Ati malee. Oh, jire sponji. Akka itti bareedu osoo agartee yaaddi xiyya qaali. Anuu sitti ni habe, ijateen banatini amma qootuma saawutii bira laata. Hai bareedumsa. Sima moota biraatu. Maa akkam na goote. Baay'ee bareedee mucatti san caaleenna hagas jala dhumbeeti. Waay mucattii miti na dhageeta osoo duutee lammataa yoo uumamtaate
Akka timbare do akka ragan. O tamma sauti birat bula. Or bira ko gadi. Me akka di timbare bula. Ya tidi. Amma sauti bira gete. Bana kum ko pai. Akka lama sani. Mata, nada dia. Mata dia, mata. Simaga, nanti jiring jenge. Arabod har ke fetu. Woi dolar ibaji ya. Arabin dia bisu tahap jar ke puri kita nu dalai. Kamal ko dalai.